Nagaa akkam jirtan baga nagaa tiubiitti deebitanii nagaadhaan dhuftan har'allee kabajamtoota xiyyaa maalan isiniif qabadhee dhufee barumsa baay'ee isin barbaachisuu danda'an fireezii gaaleewwan himawwan isin barbaachisuu danda'an jechuudha. Afaan Ingiliffaa keessan isteeppii tokko ol isiniif hidaatu jechuudha. Kanaafiyyuu na waliin jirtan jedhee yaada akkuma baratamee jechoota garaagaraa isiniif affidaa akkasumas warroota eegaltootaaf. Wanta salphaas akkasumas warroota jiddu galeessaaf waan bareeda taate chaanaalii kana irratti isiniifan fidaa jechuudha. Afaan Amaariffaatillee ni jira. Afaan Oromooillee warri baruu barbaadan ammoo onlaayiniidhaan nu dubbisuu dandeessan. Amma maal jedhaa? What is going on? What is going on jedha. Maaltu ta'aa jira? Maaltu ta'aa jira jechuu barbaadan jechuudha. Maal jettanii? What is going on jechuu dandeessanii jechuudha. Maal jechuudha ree kun? Maaltu ta'aa jira? What is going on? What is going on? Maaltu ta'aa jira? What is going on? Maaltu ta'aa jira? Jechuu barbaadan jechuudha. Okay, kan itti aanu immoo maal jettii? Kanumaan fakkeenyuma lama fudhachaa deemnaa jechuudha. What is going on here? Asitti maaltu ta'aa jira? Amma fakkeenyaaf nama bira yoo dhuftanii too yoo itti makamtan wanta haaraa tokko waan uumame isinitti fakkaate asitti maaltu ta'aa jira jettanii gaafachuu barbaadan what is going on here? What is going on here? What is going on here? Asitti maaltu ta'aa jira? What is going on here? What's going on here jechuu dandeessa. Asitti maaltu ta'aa jira jechuudhaaf jechuudha. Okay, very good. Okay, gara lammaffaa gara itti aanu immoo dabarru. You look worried. What's going on jedha. Waan dhiphatti fakkaata. Amma nama fuuluma tokko laaltanii, fuula isaa laaltanii waan dhiphate isinitti fakkaate maaltu ta'aa jira yookaan maaltu si mudate wanta akkasii jechuun yoo barbaadde wanta ta'e gaafachuu yoo barbaadde maal jechuu dandeessa jechuudha afaan Ingiliffaatiin. You look tired. Sorry, it's not tired here. You look worried. What is going on? You look worried. What is going on? Waan dhiphatti fakkaata. Maaltu ta'aa jira? Waan dhiphatti fakkaata maaltu ta'aa jira? Yookaan maaltu si mudate? Rakkoo wayii si bira hin jira jechuudha amma akkas jechuudha. Kanaafiyyuu you looked worried. Dhiphatteerta yookaan yaaddoo keessa seenteerta. You look worried. What is going on? Jechuu dandeessaa jechuudha. Okay, inni biraa immoo fireezii lammaffaa har'aa maalidhaa? What's up? What is up? What is up? What's up? Jedhanii miti yeroo baay'ee what's up man? Wanta akkasiitti fayyadamanii jechuudha. What's up? Maal jechuudha? Kana yeroo baay'ee namoonni nagaa ol gaafachuudhaaf fayyadamanii miti. Irra caalaa yoo direct immoo suuta ilaalle keessa seennitoo maaltu jira? Maaltu haaraan jira? Jechuu akka jechuutitti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Irra caalaa waa'ee nageenyaati kun ammalaa. Direct dhaqxanii maaltu jira jechuu osoo hin taane waan haaraa akka gaafachuutitti ilaalaa. What's up? Maaltu jira wanta haaraan nagaa kan jedhu of keessatti akka qabutti ilaaltanii jechuudha. What's up jedha. Maaltu jira? Yookaan ammoo maaltu haaraan jira jechuu barbaaddan wanta akkanaatis fayyadamuu dandeessanii jechuudha. Nagaa yoo gaafattan jechuudha. Amma fakkeenyaaf hi, what's up? Hi, what is up? jedha. Hi, what's up? Nagaa maaltu haaraan jirarii? Wanta akkasii jechuudha. What's up? Nagaa maaltu jira? Jechuu barbaaddan jechuudha. Itti aanee immoo maal jedha? What's up with you? What is up with you? Si bira maaltu haaraan jira? What's up with you man? What's up with you? What's up with you bro? Si bira wanti haaraan maaltu jira jechuu barbaadan. What's up with you? Si bira maaltu haaraan jira kan jedhu akkanatti ilaaluu dandeessanii jechuudha. Okay, amma immoo gara fireezii keenya sadaffaatti ceenaa jechuudha. Fireeziin keenya sadaffaan maal jettii? I don't get it. I don't get it. I don't get it. I don't get it. Jettii jechuudha. Maal jechuudha? Hin hubanne jechuudha. Amma gara fakkeenya osoo hin deemin dura warroonni haarawaa taatan subscribe godhaa viidiyoo jalatti jechuudha. Subscribe yaadallee ni jirtu na barreessaa ni jirra naan jedhame. Ni jirra naan jedhaa koomentii jalatti na barreessaa jechuudha. Inni biraa warroon onlaayiniidhaan direct barachuu barbaadan jechuudha. Jechuun qo'achuu
Online laayivii barachuu barbaaddan daftanii afaan Ingiliffaa keessan fooyyessuu barbaaddan isin qo'achiisnaa jechuudha. Laayivii kafaltii giddu galeessa taateen kafaltii xinnoodhaan barachuu dandeessanii jechuudha. Onlaayinii akkasitti barsiisaa jirra waan ta'eef jechuudha. So I don't get it. I don't get it jedha. I don't get it maal jechuudha? Hin hubanne. I don't get it. I don't get it bro. Hin hubanne. Wanta wayii yoo hubachuu baattan jechuudha. Hin hubanne. I don't get it jechuu dandeessanii jechuudha. Okay. Fakkeenyaaf laala. I don't get it. Please explain. I don't get it. Please explain. I don't get it. Please explain. Hin hubanne mee naaf ibsi. Hin hubanne naaf ibsi. Hin hubanne mee naaf ibsi yookaan ammoo maaloo naaf ibsi. Irra caalaa please kan jedhu kan nuti yeroo baay'ee maaloo jennee kanaaf fayyadamnu. Mee kan jettu sanallee fayyadamna baay'inaan waan ta'eef jechuudha. Mee akkana godhi. Isaan immoo maal jedhanii fayyadamu? Please yeroo baay'ee jechuudha. Yeroo hunda maaloo hin jennu nuti waan ta'eef. I don't get it. Please explain. Hin hubanne mee naaf ibsi. Hin hubanne mee naaf ibsi. I don't get it. Please explain. Yaadicha hin arganne, yaadicha ijoosaa hin arganne, hin hubanne jechuudhaaf kana fayyadamuu dandeessanii jechuudha. Okay, the next one. Sorry, I don't get it. Sorry, I don't get it. Dhiifama hin hubanne. Sorry jechuun akka dhiifamaatti. Sorry, I don't get it. Sorry, I don't get it. Osoo haasa'aa jirtaniitti illee amma fakkeenyaaf yoo hubachuu baattan sorry, I don't get it. Sorry, I don't get it. Sorry, I don't get it. Suuta jettanii yoo dubbistan sorry, I don't get it jechuu dandeessan. Dhiifama hin hubanne jechuudha. Okay. Amma immoo gara biraatitti fireezii afuraffaan maal jetti? Give me a hand. Give me a hand. Amma mee asirratti jechuudha. Gaafin isin gaafadha. Give me a hand. Hand jechuun harkaa miti. Give me jechuun naaf kenni jechuudha. Kanaafiyyuu wanti kuni give me a hand yoo jennu harka naaf kenni jechuudha. Harki namaa kennamaa? Okay, anyway, harka naaf kenni direct afaan akkanatti direct translating goonu yeroo baay'ee yookaan direct maaliin goonu hin hiiknuu jechuudha. Namni tokko kan jedhu afaan tokko irratti kan jedhamu afaan biraati irratti immoo karaa biraatiin ibsamuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Give me a hand jechuun na gargaari yookaan help me jechuudha. Help gargaarsa akka ta'e beektanii miti. Help me. Give me a hand jechuun na gargaarii jechuudha. Give me a hand. Give me a hand. Na gargaari jechuudha. Okay, fakkeenya nu ilaallu please give me a hand. Please give me a hand. Mee yookaan maaloo na gargaari. Mee na gargaari. Maaloo na gargaari. Please give me a hand. Please give me a hand. Maaloo na gargaari jechuu barbaadan akkanatti fayyadamuu dandeessanii jechuudha. Kan biraa immoo ilaallu fakkeenyi biraa can you give me a hand? Na gargaaruu dandeessaa? Can you give me a hand? Na gargaaruu dandeessaa? Kanatti jechuu dandeessanii jechuudha. Okay. Kan itti aantu immoo kan dhumaa fi shanaffaan I am on my way. I am on my way. Daandii irra jira. Kun maal jechuudha? Dhufaan jira. Karaa koorran jira. I am on my way. Karaa koorran jira yookaan ammoo daandii irra jira yookaan dhufaan jira. Wantoota garaagaraatti on my way yoo jenne karaarra jira. Direct immoo karaarra jiraachuus ta'uu danda'a. Daandii irra jiraachuus ta'uu danda'a. Daandii irra deemamu kan yookaan ammoo maalis ta'uu danda'a. Yaadanis fakkeenyaaf amma namni tokko I am on my way. Karaarra jira bakka wanta tokko hojjechuufis ta'uu danda'a jechuudha. I am on my way. Daandii irra jira yookaan dhufaan jira jechuu barbaadan kana fayyadamuu dandeessan. Okay. Fakkeenyaaf I am on my way home. I am on my way home. I am on my way home jedha. Gara manaa dhufaan jira yookaan gara manaa deemaan jira jechuudha amma. Gara manaati. Karaan keessan gara manaa deemaa jirtanii jechuudha. Okay. Fakkeenyi dhumaa maal jetti? Don't worry, I am on my way. Hin dhiphatin dhufaan jira. Maybe amma fakkeenyaaf namni gargaarsa keessan barbaade tokko isin bilbilaa yoo jiraate yookaan isin dubbisaa dhiphataa yoo jiraate hin dhiphatin karaarra jira dhufaan jira gara kee dhufaan jira. Don't worry, I am on my way. Hin dhiphatin dhufaan jira jechuu barbaadan akkanatti ibsuu dandeessanii.
Kanuma jechuudha akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Nagaa tiዩbii keessa seentanii viidiyoo 400 ol hojjetamanii jiranii irraa fayyadamuu dandeessanii jechuudha. Warroon haaraa taatan hin irraanfatamu. Maaliif viidiyoon nuti gadhiisnu isin bira waan ga'uuf waan biraatiif. Amma yoo akkanatti laayik maal kan gootan koomentii gootan ta'e viidiyoonni isiniyyuu osoo tasa irraanfattanii peejii keessan biratti isinii dhufaa jechuudha yeroo yuutuubii bantan. Garuu yoo sabskiraayib gochuu baatan isiniin dhufuu jechuudha. Sanaafi kanuma bakka jirtanitti nagaan of ta'a.